adoolessa 24 oduu sibuunee tokko yeroo kana isin biraan geenya. Komishinii mirgoota namoomaa fi uummataa gamtaa Afrikaa dhimma murtoo du'aa godaantota Itoophiyaa irratti muramuuf jiru na yaaddesseera jedhe. Komishinii mirgoota namoomaa fi uummataa gamtaa Afrikaa godaantonni Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiran murtee du'aan adabamuuf jiran isa yaaddessuu ibse. Godaantonni Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti to'annoo jala oolanii jiran hedduun daddabarsa qoricha sammuu namaa adochuun himatamuun murtee du'aan adabamuuf jiru jechuun komishinichi yaaddoo qabu ibseera. Ibsa komishinichi torban kana keessa baaseen gariin godaantota yakka sanaan himatamanii ajjeefamaniiru jedhe. Himatamtoonni sunneen adeemsa haqaa sirrii ta'e akka hin argannee fi abukaattoo isaaniif falmuu akka hin dhaabbanneef akkasumas tajaajila qoonsilaa Itoophiyaa fi nama afaan hiikuuf akka hin arganne himeera. Chaartarri mirgoota namoomaa fi uummata Afrikaa keewwata 4 fi 7 jalatti mirgi lubbuun jiraachuu kabajaa fi tajaajila haqaa argachuu tumamee akka jiru eereera. Iddootti murteen du'aa darbu dhaalchisee yakkoota akka malee hamoo ta'anii fi inniyyuu adeemsa seeraa fi haqa sadarkaa idil addunyaa eeggateen akka ta'uu qabu ibse. Itti dabaluun qajeelfamoota mirgoota godaantotaa baqattootaa fi waliigaltummaa Afrikaa irratti godaantonni mirga lubbuun jiraachuu eegumsa argachuu fi tajaajila qoonsilaa haalduree baqattummaa isaanii malee argachuu akka qaban hime. Tattaaffii mootummaan Itoophiyaa qondaalota Saawud Arabiyaa waliin gochaa ture gaarii ta'uu eeruun ammas lubbuu lammiilee isaa oolchuuf karaa hariiroo dippiloomaasii cimsee hojjechuu akka qabu ibseera. Mootummaan Itoophiyaa godaantonni tajaajila qoonsilaa akka argatan murtee darbu irratti tajaajila seeraa argachuu isaanii mirkaneessuu, seerota nageenya godaantotaa tiksuuf gargaaran cimsuu, qooda fudhattoota naannolee haga idil addunyaa jiran waliin cimsee hojjechuu akka qabu dhaame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa adoolessa 13 baaseen qondaalota Saawud Arabiyaa waliin dhimmoota lammiilee Itoophiyaa miidhan irratti hojjechaa jiraachuu ibseera. Keessumaa warra murteen du'aa irratti darbe akka gadhiifaman gochuu fi warreen adeemsa seeraa irra jiran ilaalchisees mootummaa biyyattii waliin hojjechaa jiraachuu ibse. Dhaabbanni Human Rights Watch lammiileen Itoophiyaa 65 ta'an yakka daddabarsa qoricha sammuu adochuun himatamuun murtee du'aan adabamuuf akka jiran hime. Murtichi darbee ajjechaan irratti raawwachuuf jedha jechuun ibsicha keessatti eereera. Saawud Arabiyaan godaantota yakka balaa hamaa hin qaqqabsiifne himattee murtee du'aan adabuu fi mirga tajaajila seeraa argachuu qabanis dhorkuun ishee lubbuu fi mirga namoomaaf kabaja akka hin qabne agarsiisaa jedhe. Osoo hin barfatin michoonni Saawud Arabiyaa gidduu galuu qabu. Erga Human Rights Watch gabaasa kana baaseeyyuu lammiileen Itoophiyaa murteen du'aa irratti darbee ture 7 ajjeefamaniiru. Dhaabbileen mirgoota namoomaa biyya keessaa fi idil addunyaa akkasumas dhaabbileen amantaa mootummaan Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa murteen du'aa irratti darbeef akka dhiifama godhaniif gaafataa turaniiru. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa kumaatamaan Saawud Arabiyaa jiraachaa turan karaa nagaa akka gara biyyaatti galan deeggarsa gochaa ture. Lixa Afrikaatti pirojektii diriirsa ujummoo gaazii mallattaa'e. Pirojektiin bu'uura misoomaan isaa guddichi hawwiidhaan eegamaa ture ujummoo daddabarsa gaazii Naayijeeriyaa, Morookoo, Atlaantik gaggeessitoota Lixa Afrikaatiin mallattaa'e. Pirezidaantiin Seeraaliyoonii fi durataan garee ECOWAS Julius Maadaa Biyyoo gaaziin karaa keessan yoo dhufe hin raajaminaa jedhan sagantaa dilbata darbe magaalaa Firiitaawunitti mallattaa'e sanarratti haasawaa taasisaniin ujummoon gaazii kiiloomeetira 6,000 dheeratu sun qarqara garba Atlaantik irra biyyoota 14 keessa kan darbu yoo ta'u gaazii Naayijeeriyaa Morokootti dabarsuun ujummoo duraan diriiree jirutti makee gara Awurooppaatti akka ce'uuf gargaara. Ijaarsi ujummoo gaazii bara 2028 akka eegaluuf karoorfame sanaaf baajata doolaara biiliyoona 25 akka barbaadu ibse. Ijaarsi ujummoo gaazii sanaa adeemsa kana dura gaaziin hin calalamne Afriikaarraa gara alaatti erga calalameen booda gara Afrikaatti deebi'ee gatii dachaa 3-4 ta'uun gurguramaa jiru akka hambisu ogeessi biyya Naayijeeriyaa Kaarles Majoomiin himaniiru. Akkaataa karoorfameen yoo hojjetame ujummoon gaazii diriiru sun guddina dinagdee Afrikaa si'eessuu alatti sadarkaa addunyaatti gahee Afrikaan annisaa irratti qabdu dabala jedhamee abdatama. Gama nageenya naannoo Afrikaa fi humna sadarkaa addunyaa irratti marii keessatti qabdu guddisuun yoo barbaachise barbaachisummaa ishee biyyoota Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti qabdu dabaluun murteessaadha jedhan Majoomiin. Yuunivarsiitii Naayijeeriyaa irraa Piroofeesar Ganiyaat Adijooke gama isaaniin nageenya annisaatiin alatti karoorri koriidariin Afrikaa kun sadarkaa idil addunyaatti akka mul'atuuf carraa uumaa jedhan. Ijaarsi pirojektii kanaa biyyoota Afrikaa yoo qindoominaan hojjetan hangam gara duraatti tarkaanfachuu akka danda'an waan akeeku akka qabu akka ta'e dubbatu. Wanti hundumtuu akkaataa karoorfame yoo xumuramutti ujummoon gaazii kun waggaa keessatti gaazii kiiyuub meetirii biiliyoona 30 dabarsuun maamiloota qixlaa 400 ta'u tajaajila jedhamee eegama. Ujummoon gaazii kun addunyaarraa ujummoo gaazii qarqara galaanaa irratti diriiree isa guddaa ta'as jedhame. Waliigalteen dilbata darbe mallattaa'e sun waldhabbii waggoota 10 ol fudhatee fi kan biyyoota 10 hirmaachiseedha. Waliigalteen sun seeraa fi bulchiinsa ujummoo sanaa dabalatee
dhimmootni siyaasaa hedduunis erga caafeffameen booda mallattaa'e. Pirojektiin sun hojjetamuuf bu'uurri yaadaa kan eegale bara 2016 yoo ta'u amma gara gulantaan dhimmoota siyaasaa fi teeknikaatti seenameera. Ijaarsi ujummoo gaazii sanaa gulantaan kan ijaaramu malee takkaan kan ijaaramu miti. Ijaarsi jalqabaa pirojektichaas Naayijeeriyaa irraa akka hin eegalle barameera. Karoorri faayinaansii ijaarsa ujummoo sanaa Morookoo, Moortaaniyaa, Seenegaal irraa eegaluun gara Gaanaa, Kootidivaaritti darba. Pirojektiin dhumaa kan hojjetamu Naayijeeriyaa irraa walquunnamsiisuu ta'a jedhan Maajoomiin. Akka ujummoo gaazii amma dura ture ulaa ujummoo gaazii Tiraansisaaraa kan Niijerii fi Aljeeriyaa keessa darbu ulaan sun kutaa Saaheel kan nageenya amansiisaa hin qabne keessa hin qaxxaamuru. Garuu ijaarsi isaa qarqara galaanaa waan ta'uuf gatiin ijaarsaa ni dabala. Qorannoon bu'aa qabeessummaa pirojektii kanaa kan xumurame yoo ta'u baasiin doolaara biiliyoona 25 qabame sun sababoota qaala'insa jireenyaan dabaluu mala jedhamee yaadama. Kun kan murtaa'u kutannoo biyyoonni 13 hojicha irratti agarsiisaniin ta'a. Dhaabbileen Naayijeeriyaa fi Morookoo ijaarsa pirojektii sanaa ni dursu. Dhaabbileen naannoo akka ECOWAS, Baankii Guddina Islaamaa fi Opens ijaarsa pirojektii sanaa deeggarus jedhameera. Ulaan ujummoo gaazii sun gaazii Awurooppaatti erguun alatti gaazii uumamaa biyyoota amma gatii qaaliin gara biyyaa galchaniifis dhiyeessaa jedhamee eegama. Naayijeeriyaadhaaf gaazii uumamaa guddaa qabduuf gabaa kan uumu yoo ta'u qindoomina dinagdee lixaa fi kaaba Afrikaa waliin qabdus ni cimsaaf jedhamee abdata. Raafama siyaasaatiin alatti baasii ijaarsi pirojektii sanaatiif barbaachisu argachuun nageenya ulaa ujummoo sanaa mirkaneessuu fi tasgabbiin biyyoota ujummoon gaazii sun keessa qaxxaamuru yaaddoowwan karoora pirojektii sanaa keessatti caqafamaniiru. Dandeettiin injiinaringii qarqara galaanaa sanatti ujummoon gaazii diriirsuu dorgommiin pirojektoota gaazii daddabarsan biroo irraa eegamus yaaddoowwan dabalataati. Hunda caalaa immoo amma Awurooppaan gara annisaa haaromfamuutti yeroo ce'uuf tattaafachaa jirtu kanatti barbaachisummaan gaazii Awurooppaa keessatti gad bu'uu malaa yaaddoon jedhu jira. Ammatti garuu Naayijeeriyaaf gaazii uumamaa qabdu karaa Morookootiin gara Awurooppaa geeffachuuf carraa guddaadha. Kana malees industiriiwwan babal'isuun carraan hojii uumamuun sadarkaa naannoo qofaatti osoo hin taane qindoomina kutaalee Afrikaafis carraa gaarii fidaa jedhu ogeessotni. Fiifaarraa doolaara kitila 50 kan argatte Speen gibira kanfaluu qabdii jette US. Waancaa addunyaa bara 2026 kan injifatte Speen maallaqa badhaasa doolaara kitila 50 argatte. Garuu maallaqa sana keessaa haga 30 seera gibira federaalaatiin tajaajila galii keessaa IRSif galii ta'uu akka danda'u ibsame. Hojimaata kana seera baaftota biyyattii yookaan miseensota koongireesiitiin caaseffamee qeeqamaa tureera. Miseensi koongireensii Riippaabilikaanaa Tiim Burcheet tarkaanfii sana samiinsa riippoof miidhaadha jechuun dubbataniiru. Biyyoonni miseensa ta'anii fi ispoortonni gara Ameerikaa dhufanii qabeenya isaanii akka invest godhan jajjabeessuurra gibirri akkanaa olaanaa sirrii akka hin taane dubbataniiru jechuun Fox News gabaaseera. Miseensi koongireensii paartii Dimokiraataa Joonaatan Jaaksan gama biraatiin tarkaanfiin kun rakkoo sirna gibiraa Ameerikaa keessatti mul'atu calaqqisiisaa jedhan. Hojjettoonnii fi atileetonni kun galii isaanii keessaa 30% gibiraan akka kaffalan gochuun dogoggora. Koorporeeshiniiwwan gurguddoon gibira akka hin kaffalle qaawwaa ta'uurra jedhan. Seera gibiraa Ameerikaatiin atileetiin biyya alaa kamiyyuu US keessatti hojjetee galii argatu yoo waliigaltee addaa biyyoota lamaan gidduutti uumame galee gibira federaalaa 3% ni kaffalama. Waancaa addunyaa bara 2026 walumaa galatti badhaasa doolaara kitila 871 kan qabu yoo ta'u biyyoonni US keessatti taphatan hundi hirmaannaa isaanii irratti hundaa'uun gibirri ni kaffalama.